ijoolleen eenyummaa isaaniitiin akka boonan shama akkam jirtu nageenyi keenya kabajaaf jaalala bakka jirtanis ni qabu. Kun Gulummaa chaanaalidha. Arras akkuma beekamu sagantaa addaa tokko qabannee isinii dhiyaanneerra. Dhaloota itti fufsiisuuf gaheen maatii irraa eegamu isa guddaadha. Innis daa'ima ofii eenyummaa afaan eenyummaa isaanii beekanii akka guddatan gochuudha. Kunis aadaa isaanii, afaan isaanii, duudhaalee isaanii, safuu isaanii, nyaatawwan aadaa isaanii, uffannaa aadaa isaanii, afoolawwan garaagaraa, hiphoo, sheekoo, mammaaksa, oduu durii kan kana fakkaatanidha. Kunneen eenyummaan saba tokkoo ijoollee ofii keessatti akka calaqqisuuf fi maatiirraa maatiitti akka darbuuf gahee guddaa taphachuu irra darbee ijoolleen eenyummaa isaaniitiin akka boonan akka ittiin of ibsan sabni isaan irraa dhalatan falaasama akkamii akka qabu maal afoola durdurii keessatti ergaa isaan dabarfatan sabicha akkamitti akka jiraachaa turu akka baran isaan fayyada. Kana bu'uura godhachuun maatiin ijoollee isaanii kalaquu irratti gahee guddaa taphatu jechuudha. Akkuma beekamu uummanni keenya Oromiyaan haala aartilee garaagaraa irratti faca'ee jiraata. Kunis haala jireenyaaf dhiibbaa siyaasaa irraa kan ka'e sababa garaagaraa eeruu ni danda'a. Kana bu'uura godhachuun maatiin keenya haala teknooloojii amma bal'ate osoo hin daangeffamin ijoollee isaa kitaabawwan afaan Oromoo bituudhaan karaa toora intarneetii, karaa sagantaalee afaanii sabicha bu'uura godhatan akka daawwatan gochuudha. Maatii keessatti, mana keessatti ofii barsiisuudhaan eenyummaa isaanii akka gabbifatan gochuu bu'uura qaba. Kun ijoolleen Oromoo ta'anii dhalachuu qofa otoo hin taane Oromoon isa qabu hunda isaa keessatti arguuf gahee guddaa qaba. Kana jechuun sooftuweerii Oromummaa irratti fe'uu akka jechuudha. Oromoo qofa ta'anii dhalachuun faayidaa hin qabu. Uummata keenya keessatti Oromoo ta'e kan dhalate waa'ee Oromoo kan hin beekne, safuu Oromoo kan hin beekne, darbee immoo miidhaa gurguddaalee Oromoodhaa yeroo inni ga'u ni beekama. Kanaaf ijoollee ofii akka sabichaa godhanii guddisuun gahee guddaa qaba. Sabboonummaa inni jedhanis isa kanaa jechuudha. Kanuma bu'uura godhachuudhaan har'a viidiyoo gabaabaa tapha ijoollee arganne tokko isinii dhiyeessina. Viidiyoon kun ijoolleen nama guddaa wajjin yeroo taphatan yookiin walii isaanii wajjin walii taphatanidha. Kanas ijoollee keessan taphachiistanii akka ittiin bohaartan, akka ittiin bashannansiistan, waliinis akka bashannansaniif ergaa isaallee akka hubachiistan isin affeereera. Gulummaa chaanaal odoof odeeffannoon keenya yeroo gabaabaa gidduutti sagantaa bal'aa qabachuudhaan isinii dhiyaata. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Yaa quruphee koo maaluma hojjettaa garbuun ammacaa meenaa ammaari harkana guubaa bishaan firfirsii bishaan hin jiru bu'ii waraabii warra dheekkamaa warra isa jiru manduudee jiru maaluma hojjetu xaafi cagadu maalin cagadu eegee hantuutaa maalitti fe'u tafki of koltu eessatti of kolti taffatti of kolti dindirin diiri.